Ashimar kafuun dhuftu sagantaa keenya kan daawwataatiin jirtan kun Caaffee Miidiyaa Sagalee Gamtaati. Egaa guyyaa har'aa waldaan dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaadha. Bara 2017 kana irratti seensaratti wanta hojjete isin biraan ga'uudhaaf kan qophoofneetiin jirru an maammee takkitti yookaan dammadamu nacinaatti ammoo kan argaatiin jirtan gaazexeessaa Kaffaaluu Baqqalaati. Gaazexeessaa Kaffaaluu Baqqalaa waliin turtiin keenya isin waliin tura. Isin hanga xumuraa sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa kooti. Mee Kaffaaluu guyyaa har'aa kana egaa akkuma yeroo ammaan dura darbirratti waldaan dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaadha hojjetaatiin turre guyyaa har'aa kana waa'ee waldaa keenyaa kan seensaa bara 2017 irratti hojjete waliin mari'achuudhaaf kan dhufne akkuma wal mari'annees baana jechuudha. Kanarratti mee eessaa kaanuu eessaa jalqabna? Seensa bara 2017 irratti waldaan dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma beekamu hojiilee gurguddaa jalqabuudhaan eegalte. Isa duraatiin yoo deemne waldaan dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaa seensa bara 2017 isa jalqabaa irratti magaalaa Shaggar irraa lafa fudhattee jirti. Magaalaan Shaggar akkuma beekamu gaa magaalaa guddittii dhiyoo hundoofteedha. Yeroo gabaabaa keessatti hundooftee garuu jijjiirama garaagaraa guddina garaagaraa argamsiisaa jirtudha. Magaalaan Shaggar akkuma beekamu dinagdeedhaan dabalaa jirti, jijjiiramaa jirti. Namoota gurguddootu keessa jiraata, artistoota bebbeekamoo, namoota siyaasaa jajjaboo fi beektota hedduutu keessa jiraata. Kun immoo maaliif ta'e jennee yoo yaanne bulchiinsa magaalaa Shaggar bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala waan argamtuu fi tajaajila garaagaraa waan argattuuf guddina ishee kana akka ariifatu godheera jechuudha. Ati maal dabalta sirratti? Egaa magaalaan Shaggar akkuma atillee kaaste magaalaa yeroo ammaa kana guddina ariifataa irra kan jirtudha. Magaalaan tokko gaafa magaalaa guddaa jalatti dhiyaatee argame akkasumas immoo hidhata godhatee guddinni isaa akkasuma daran kan cimu kan ta'udha. Egaa magaalaan Shaggar bulchitoota barnootaan ga'oo ta'aniin kan hoogganamaa jirtulleedha yeroo iyyafannoodha fudhataatiin jirutti jechuudha. Egaa kana qofaa miti. Egaa magaalaan Shaggar haalli hojii ishii baay'ee bareedaa fi guddinni magaalattiidha ariifataa kan ta'e artistoonni keessatti kan argaman akkasumas ammoo atileetonni ciccimoon achi keessaa kan maddan dargaggoonni hojii hojjetan baay'een isaanii achi keessatti kan argamanidha. Bifa kanaan wal qabsiisee magaalaan Shaggar egaa nuyiifillee waldaa dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaatiif lafa hangishiin laateetu ni jirti jechuudha magaalaan Shaggarii. Fakkeenyaaf yeroo darbee lafa kan nuuf laatte lafa heektaara 4.5 waldaa dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaatiif lafoota horsiisa lukkuutiif akkasumas ammoo furdisa loowwanii dabalatee killee fi kanneen kana fakkaataniif waldaa dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaatiif kan oolu nuulaataatii kan turte jechuudha. Kana fakkaata gaggabaabsinee yeroo haasofnu jechuudha. Hedduu magaalaan Shaggar akkuma beekamu itti dabaluu yoo barbaachise guddina garaagaraa argamsiisaa jirti. Haalli qilleensa baramaa naannoo sanaa qilleensa mijataa dinagdee garaagaraa irratti hojjechuudhaaf mijataa kan ta'edha. Kun immoo hojii waldaan dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaa irratti hojjechuuf jirullee daran kan milkeessuu fi daran kan miidhagsu ni ta'a jedhamee abdiin itti gatamee jira jechuudha. Kuni kana fakkaata. Egaa hagana jenne mi amma immoo kanatti aansuudhaan gara magaalaa Sabbataatti. Magaalaan tun egaa akkuma magaalaan Shaggar gara magaalaa Finfinneetti aanteetti argamtu magaalaan Sabbataa gara Shaggarii fi akkasumas immoo Walisootti siquudhaan magaalaa argamtuudha. San qofaa osoo hin taane egaa magaalaa Sabbataa keessa namoonni jiraatan haalli qilleensaa jiruuf jireenyi magaalaa Sabbataadha baay'ee jaalatamaa akka ta'e nuuf himaatiidha kan jiranii. Waldaan keenyallee achirraa damee ni qaba. San booda kan ittiin deebinu ta'a. Magaalli Sabbataa akkuma magaalaa kaanii kaaree 4,500 waldaa dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaatiif akkuma iddoo magaalaa Shaggar irraa arganne
isinillee gumaacha kana nulaattee jirtu jechuudha. Magaalaan Sabbataati. Magaalaa Sabbataas ta'e akkasumas magaalaa Shaggariif kabaja guddaadha kan qabnu. Egaa kan achi argannu inni kunillee akkuma kan Shaggar jechuudha. Gabaa tasgabbeessuu irratti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha kan pirezidaant Sanyii Idashuu Looseetiin hoogganamu jechuudha. Gabaa biyya kanaa tasgabbeessuudhaaf jecha loowwan achittillee furdisuudhaaf lafti laatameef irratti ijaarsi jalqabeeti kan jiru. Akkasumas midhaan biddeen daabboo lukkuu akkuma magaalaa Shaggaritti qopheesse jechuudha. Fi kanneen kana fakkaataniif waan oolu gabaa tasgabbeessee achumaan oomishee asumaan dhiyeessee wafcoollee mana daakuu midhaanii jechuudha. Haala kanaan kan ittiin qophaa'aa jiru jechuudha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa. Takkitti dhugaa jettee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa jalqabumarraa eegalee hojiin isaanii guddaan dinagdee guddisuudha. Dargaggoota hojii dhabdoota ta'an immoo gara hojiitti fiduu fi wantoota garaagaraa mimmijeessuudha. Haala kanaan wal qabatee magaalaa Sabbataa keessatti lafa fudhachuunsaa oomisha daabboo warshaa daakuu garaagaraa achi keessatti qindeessuudhaa fi hojii dhabdoota hedduudhaaf hojii banuudhaaf kaka'umsa waan qabu fakkaata. Kun immoo maalii fi waldichaafis tajaajilamtoota garaagaraa miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiif illee tajaajila garaagaraa kennuudhaaf qophiirra kan jiru fakkaata. Amma warshaan daabboo magaalaa Sabbataatti banamuuf jiru kun gaafa inni hojii eegale warshaan daakuu magaalaa Sabbataatti hojiirra jiru kun gaafa inni hojii eegale tajaajilamtoota meeqatu fayyadamaa ta'a kan jedhu irratti yoo dubbanne namoonni hedduun irra fayyadamuu haalatti danda'anitti jira. Magaalaa bulchiinsa godina Shawaa Kibba Lixaatti naannoo Leemmanitti qonnaan jira waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiin oomishi qamadii jira. Oomishi qamadii kun immoo warshaa daakuu fi warshaa daabboo oomishu kanaa fi galtee guddaa ni ta'a jennee yaannaa jechuudha. Kun hundi wal qabatee waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa tajaajilamtootaa fi miseensota ishee akkasumas illee namoota garaagaraatiif tajaajila garaagaraa kennuuf kan qophoofte ta'uu kan nu hubachiisudha jechuudha. Dhugaa banta gaazexeessaa keenya amma wanti jiru amma kaleessa pirezidaant Sanyii Idashuu Loosee waliin gabbaanee turre dhimma lafaa kana ilaaluu irratti yeroo achi dhaqnu namtichi tokko maqaa isaa dha'uun illee yoo rakkoon qabaatu hedduu si kabajna sumaan nu hordofaa jirti gannee yaanna. Waan jedhu sanyii akkamii yeroon sin argee gammachuu lafa dhayidhayi na godhaa ture akkamii halkanii guyyaa hojjettu in dhaabbattanii ganama kanaan dhufu halkan bariisaa ka'eeti pirezidaantii keenya kan achi dhaqee akkam galgalallee hirriba raftanii guyyaa hojjettanii sa'a kanaan ganamaan kaatanii dhuftanii inumaan booqattanii hin dadhabdanii jechuudhaan gaafii gaafatee ture. Egaa hundeessaa fi pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa Sanyii Idashuu Looseedha. Yeroo baay'ee afaaniin dubbachuu qofa osoo hin taane gochaanillee kan agarsiisanidha. Haaluma kanaan namtichaaf waa deebisee ture. Waa barreessan ture jalan ture yeroo isaan haala kanaan waliin jedhanii dargaggoonni keenya kalee daakuu baatu har'a midhaan baatu gaafni guddatus sangaatti hin ulfaatu mormi hin dadhabu mataa ofii baatu anis hin dadhabu ummataaf hojjetu dukkanni hiyyummaa hangarraa mulqatu biftuun sooramummaa hanga ummataaf baatu hawaasa koo bal'aaf lubbuun koo haa baatu jechuudhaan pirezidaant Sanyii Idashuu Loosee haala kanaan namichaa deebisee jechuudha. Walaloo bareedaa baay'ee nama gammachiisudha. Bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa kan kennamee fi bulchiinsa magaalaa Sabbataa irraa lafa kenname ilaalchisee viidiyoo kanarra kan ilaaltan ta'a. Egaa hagana jennee magaalonni kuni lachuu magaalota guddina keessatti argamanii fi waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadhaaf illee kan bifa bareedaa ta'een waliin hojjetaatiin jirudha. Gara kana waa tokko natti fakkaata beektaa garama Shaggar kanatti toon deebi'ee waan natti tolu keessa hundumtuu bareedaa ta'eeti. Haaromsa magaalaa yookaan misooma koriidaraa jechuudhaan bifa bareedaa ta'een karaa
haala adda ta'een kan yeroo har'a kana hojjetamaatiin jiru yoo argitee ta'e jechuudha. Namoonni baay'een magaalaan kun gara fuulduraa garam deemaa jira jechaati kan jiranii bareedina magaalaa Finfinnee argaa turte namoonni baay'een biyya alaa jiramu biyya keessa jirra jechuudhaan kan haasa'aa turanii magaalaan Shaggaris bifuma saniin baay'ee kan ka'aati jirtudha. Ibsaan isaa bishaan isaa yoo ilaaltu daandiin bal'inni isaa haalli teessuma ammaattiin sirreeffatamaatiin jiru baay'ee bareedaa kan ta'edha. Kanas toon tuqin bira darbuunatti ulfaateeti. Darbuun hin danda'amu bulchiinsa magaalaa Shaggar, bulchiinsa magaalaa Sabbataa akkasumas bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjin ta'uun hojiilee garaagaraa hojjetaa jira. Waggaa 3 as waggaa 4 as immoo tajaajiloota garaagaraa misooma kooriideeraa yookaan immoo magaalaa haaromsuu daandii haaromsuu kan jedhu irratti hojii jajjabatu hojjetamaa jira. Kana laalchisee bulchiinsa magaalaa Shaggarillee haaromsa garaagaraa kallattii garaagaraatiin magaalattiidhaaf godhaa jira. Daandii sirreessuu irratti manoota moofa'an manoota babbadan sirreessuu irrattina manoota gaggaariidhaan bakka buusuu irratti hojjechaa jira. Naannoollee magariisaan qilleensa magariisaa akka qabaatuu fi biqiltoota garaagaraa dhaabuu irratti margaan uwwisuu irratti akkasumas kun bakka kanatti kan hafe miti magaalaa Sabbataallee dabalatee aga magaalaa Sabbataatti kana booda magaalonni Oromiyaa hedduun illee magaalaa Oromiyaa bichaa duwwaa utuu hin ta'in magaalonni Itoophiyaa hedduun akka tajaajila garaagaraa argatanii fi qulqullinaan akka itti deeman akka haaroman misoomni kooriideeraa immoo magaalota jajjaboo biyyattii keessa jiran hunda akka walga'ullee mootummaa federaalaatiin hojjetamaa jira. Kun bulchiinsa magaalaa Shaggariifis bulchiinsa magaalaa Sabbataatiifis magaalota biraatiifis ga'ee bara kan argamaa jiru ta'uu isaanii hubannachuudha. Sirriidha gaazexeessaa keenya amma haalli jiru baay'ee bareedaadha. Yoo haala kanaan itti fufe biyyi keenya biyya diinagdeen guddattuu haalli jiruuf jireenya siyaasa biyya keenya biyya bareedaa akka ta'u hawwii fi abdii guddaadha kan nurra jiru. Haaluma kana amma egaa hordoftoota sagantaa keenya egaa sagantaan keenya wal duraa duubaan kan isin biraan ga'aatiin jiru kan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa irraa isiniif darbaatiin jiru sagantaan keenya haaluma itti fufeen kan jiru. Mee amma immoo gara Walloo gara isaa deebinuuti. Walloon biyya guddoodha naannoo guddoodhalleedha. Oromoota hedduu keessa jiraata seenaan gurguddaa naannoo keessatti hojjetamedha ni beekna. Naannoo biraa keessa jiraatan malee sabboonoodha afaan isaanii dubbatu aadaa isaanii qabu. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaas Walloo keessatti hojiilee garaagaraa hojjechuudhaaf eegalee jira. Miseensota hedduu dameensaallee damee 36 keessaallee damee Walloo damee tokkodha. Haala isaan itti jiran haala isaan itti karoorfatanii jiraniif maal hojjechuuf akka karoorfatanii jiran atillee karaa kee naannoo sana waan beektuuf dhalataa naannoo sanaallee waan taateef akka nuuf ibsituuf ni barbaanna. Itti fufi. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Akkuma atilleen jettee dameewwan hedduu egaa of keessaa kan qabu keessaa tokko damee Wallooti. Damee Walloo magaalaa Kamisee egaa magaalaan Kamisee bulchiinsa magaalaa taate godina Oromoo Walloo jalatti kan argamtudha. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Hundeessaa fi pirezidaantii Sanyii Idachuu Looseedhaan jila dursamuun marsaa 2 oli magaalaa Kamisee dhaquudhaan marii jajjabaa waldaa isaa waliin kan taasisedha. Ammallee gara fuula duraatti koreewwan Walloo jiran ofitti yaamuudhaan gara Finfinneetti jechuudha. Mariisisee hojiiwwan achitti barbaachisu gabaa tasgabbeessuu irratti hawaasni Walloo jirullee akka rakkoo dhimma gabaatii wal qabsiisee furmaanni akka isaanii argamu jechuudhaan haala kamiin akka gabaan achitti hojjetamuudhaa qabullee mariisuudhaaf gara fuulduraatti egaa yaamaatiidha kan jiru. Waldaan keenya achirraayis damee yeroo qabaatu miseensota jajjaboo in qaba. Walloon akkuma namoonni kaanillee beeku uummata hammatoo ta'ee sabaaf sablammoota keessa jiru jaalalaan kan hammatu baay'inaan amantaadhaan beekamu diiniidhaan guddisuudhaan beekamu bakki seena qabeessa karaa maskiidotaatiin hambaalee uumamaatiis akkasumas immoo hambaalee namtolchee keessatti ni argamu. Akka bishaan ho'ituu kan jedhamu handawaa qaama namaa ta'u hambaalee uumamaa akkas fa'aatu jira. Maskiidonni waggaa hedduu lakkoofsanii jiran ni jiru. Egaa Oromoo Walloo lafaa fi lafee isaa otoo waa takka kan nama biraa hin barbaanne gootummaadhaan har'a geessifateetti kan jiru. Har'allee fagaachuun koo Oromiyaarraa nan daangessu jedhuudhaan tokkummaa ibsuudhaaf kan ta'e pirezidaantii kana achii gaafa deemu isaan qeebalanii waliin ta'uudhaan
waldaa kana waliin hojjetaa akka jiranidha jechuudha. Yeroo dhiyoodhaan booda immoo marii saniin boodatti dhimma walloo irratti gaba'aa jalqabamee fi sochii jiru kan uummata keenya gadi baasnu ta'a jechuudha. Asillee biiroo muummee dhufanii marii geggeessaniin qabaatu gara fuulduraatti jechuudha. Sirri sirri. Namatti tola baay'ee. Amma immoo gara magaalaa Adaamaatti dabarraa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa seensaa bara 2017 kanatti magaalaa Adaamaarraallee lafa fudhatee tajaajiloota garaagaraatiif kan oolu lafa fudhatee jira. Achirratti illee amma mari'annoo ta'a jechuudha. Akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dinagdee uummata isaa, dinagdee miseensota isaa, dinagdee jiraattotaa, dinagdee namoota garaagaraa sirreessuudhaaf yookaan fooyyessuudhaaf wantoota garaagaraa hojjechaa jira. Akkuma kan magaalaa Sabbataa fi magaalaa Adaamaa akkasumas magaalaa Shaggarirraa lafa fudhate magaalaa Adaamaarraallee lafa fudhate tajaajiloota garaagaraa irratti hojjechuudhaaf argama. Kan inni irratti hojjechuuf barbaade keessaa tokko horii gabbisuudha. Lukkuu horsiisuudhaan hanqaaquu tajaajila garaagaraatiif oolu oomishuudha. Fi kan kana fakkaatan achi keessatti hojjechuudhaaf magaalaan Adaamaa akkuma beekamu magaalaa jabduu ba'a. Itoophiyaa keessatti argamtudha. Uummanni Oromoollee baay'inaan kan keessa jiraatudha. Aadaa gaarii kan qabdudha. Qilleensallee xiqqoo haa ta'u malee jiraattonni naannoo sana jiraatan namoota qajeeloo, namoota gaarii, namoota kaka'oo, namoota kaka'umsa qaban hojii hojjechuuf namoota kaka'umsa qaban akka ta'an ni beekna. Magaalattiin immoo guddina gurguddaa agarsiisaa akka jirtuu fi daandiin guddaan gara Jibuutii deemullee kallattii sanaan akka argamu. Inni immoo guddina magaalaa Adaamaatiif faayidaa guddaa akka qabu ni beekna. Achi keessa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Pireezidaantii Sanyii Iddaashuutiin durfamu achi keessa lafa argachuun immoo faayidaa guddaa waldichaa fi qaba jennee amanna nulle jechuudha. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa eegaa dargaggoota walitti gurmeessee akkuma silwaloo gubbaatti isiniif ibsaatiin ture dargaggoonni guyyaa har'aa midhaan baatanii horii horsiisuudhaan akkasumas immoo shamarrootas ta'ee dhiironni hundi jechuu xiqqaa guddaadhaan sadarkaa namni hojii hojjechuu danda'u kamirrattuu jechuudha waliin gurmeessuudhaan hojii uumaatidha kan jiru miseensaafis miseensaan alatti illee hojii uumee dargaggoonni akka iddoon taane hin oolleef waldaa sirriitti hojjetaa jirudha. Kana namoonni baay'een ragaanii ba'u. Egaa biyyi keenya biyyoota seenaa addunyaa kana gubbaatti galmeessan akkuma sila kaafne fakkeenyaaf amma akkuma namoonni atileetonni biyya kana alaabaa ol kaasan akkuma artistoonni biyya kana seenaaf biyya kanaatiif gara addunyaatti ol baasan jechuudha. Maqaa biyyattii waamsan jechuudha. Fakkeenyaaf amma garuma Sabbataatii fi Shaggar Adaamaa naannoo Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa akkuma Laga Xaafoo fi kanneen kana fakkaatan keessatti artistoonni baay'een ni jiru maqaa ol kaasuudha irratti jechuudha. Akkuma san Walloo keessatti illee artistoota ciccimootu jiru. Kan kuni waldaa kana waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waliin jechuudha. Karaa ogummaa isaaniitiin isaanis miseensa ta'anii gara keenya dhufanii gootummaa humna isaan qabanillee ittiin agarsiisanii kan hojjetaa jiranis ni jiru. Ammas immoo dabalataan warroota biyya kanaaf bu'aa guddaa buusu kennee yaadne gara waldaa keenyaatti yaamicha asumaan godhaa fi waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Hojiiwwan babbareedaa hojjechaa jira. Waldaalee amma dura isa dura waggaa hedduun dursan caalaa dursee yeroo har'aa kan argamaa kan jiru biyya keessaaf alaan miseensonni keenya akka malee jaalattoonni keenya maamiltoonni keenya jechuudha. Alarraallee bilbilanii maatiidhaaf midhaan wantoota garaagaraa sarbaraatii godhanii galchaatti kan jiru. Bifa kanaan egaa waldaan keenya sochii bareedaadha kun agitaatiin jiru. Na biraan waan jiru kana fakkaata yoo si biraan jiraate. Sirriidha waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma beekamu dameelee 36 qaba. Dameelee 36 kana keessatti immoo miseensota gara 15,400 of harkaa qaba. Miseensonni kana keessa dookteroonni jiru, piroofeesaroonni jiru, digriin jalqabaa, maastersiin, qonnaan bultoonni jiru, barattoonni jiru, namoota garaagaraa jira. Namoonni garaagaraa kun immoo tajaajila garaagaraa irratti hirmaatanii faayidaa waldichaaf buusuu danda'u jechuudha. Haala kanaan immoo waldichi hojii garaagaraa kan uumu yoo ta'e, tajaajila garaagaraa kan kennu yoo ta'e, haala amma eegaleen immoo guddina adda addaa kan agarsiisaa deemu yoo ta'e, dhaloonni kun keessatti miseensi waldaa kana hedduun dargaggeessa. Dargaggeessi kun gara fuulduraatti fayyadama haalatti ta'uti uumamaa deemaa jechuudha. Haala kana laalchisee gara dhumaatti yoo deemne waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa torbee lama dura
gabaasa odiitii dhiyeessee ture kan waggaa lammaffaaf kan waggaa sadaffaa gabaasa odiitii dhiyeessee ture gabaasa odiitii kanarratti namoonni garaagaraa qaamonni mootummaa federaalaarraa kallattii garaagaraatiin dhufanii hirmaatanii turanii sagantaa sanarratti hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu erga baga nagaan dhuftanii erga dabarsaniin booda kaayyoo fi karoora waldattii uummata achirratti hirmaate sanaaf ibsanii turan. Gabaasni odiitii kanarratti namoota garaagaraatu argame koomishiinarii hojii gamtaa federaalaallee dhufanii irratti argamanii turanii namoota garaagaraatu achirratti argame walloorra namni dhufeera arsiirra namni dhufeera akkuma beekamu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dameelee 36 qabdi jennee irraa shawaa kibba lixaarraa namni dhufeera booranarraa bulee horaarraa kallattii garaagaraarraa amboorraa namni dhufeera hundi hirmaate kun baay'ee hojii waldattiin hojjechaa jiru irratti fi geggeessaan waldattii pirezidaant Sanyii Dashuu hojii isaan hojjechaa jiran irratti baay'ee gammadanii baay'ee itti boqotanii tan isaan deeman jechuudha. Egaa gaazexeessaa keenya egaa hagana jennee waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaadha. Akkuma illee kaasee na biraallee muraasni ka'e jechuudha. Namoota dandeettii garaagaraadha qaban barnootaan akkasumas immoo gahee garaagaraarra jiraatan qaamota mootummaa sadarkaadhaan jiran gurguddoo aangoota akkasumas immoo hayyoota ciccimoo fi daldaltoota guguddootu keessatti argama waldaa kana keessatti akkasumas isaan qofaa doon taane qaamonni qalleeyyiin waldaa kana jijjiiramuudhaaf namoonni hedduun barnoota illee waldaan keenya leenjii garaagaraa kennaatii ture dargaggoota waliin gurmeessee kan dinagdee qofaa osoo hin taane cimina bilchina sammuu dargaggootaa irratti illee waldaan keenya baay'ee hojjetaa kan ture jechuudha. Har'allee qaamonni qalleeyyii ta'an dadhaboo ta'an hojii haga ammaan hojjenne jechuudha. Isaanillee asitti dhufanii waldaa kana wajjin hojjechaa akka jiranidha. Ragaan guutuutti nu bira jiru jechuudha. Kana waan ta'eef amma gara golobaa deemaa jiranitti fakkaata. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hojii barana eegalteen bara 2017 irratti seensarratti ji'a tokko tunguutiin hojiilee gurguddaa akkasii hojjechaa jirti. Gara fuulduraatti immoo ji'a 11 tafa waggaan kun xumuramuudhaa fi maal hojjechuuf jirti? Gara fuulduraatti abdiin gurguddaan eegamaa jira jechuudha. Haala kanaan gabaasa odiitii irratti illee kan ibsame karoora gurguddaa bara dhufu kanatti yookaan immoo bara 2017 guutuu waggaa keessatti hojjetamuuf jirullee ilaalchisee ibsi bal'aan kennameera, mariin guddaan taasifameera. Marii sanaan immoo galma ga'umsa hojichaatiif immoo haala ittiin fiixatti baasan haala itti fiixa bahinsa isaatti irrattillee mariin adda addaa godhamee jira. Isarrattis walii galamee jira jechuudha. Amma gara goolabaatti illee odeemne anarraa kanuma fakkaata. Hayyoorri sagantaa keenya warroonni iddoo garaagaraa ta'uudhaan daawwataatiin jirtan kun waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa sagalee gamtaati. Sagantaan keenya har'aaf qabanneetiin dhiyaannee asumarratti kan golabamu ta'a. Gaafa sagantaa keenya marsaa lammaffaan walitti deebinu nagaa wal agarraa hanga sanitti nagaaf jaalalli isin faana haa jiraatu injifannoon waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati. Galatoommaa. Ulfaadhaa.